Eeyyanii argeen jira profaayilii isaa gurraacha godhatee jira obbo Yoonaas gaddarra jira jajjabina isin hawwina soddaa keenya ashuuqee affeellee galgala sibira dhufneeti gadda keenya ibsanna nutis isheen siif intala biyya keetiti intala durbaati kanaaf mararfachaa jirta ati maatiin keessan biyyatti wal beekaa sinjoollee ollaati kanaaf mararfattee kanaaf profaayiliin kee gurraacha ta'ee gadda labsachaa jirta Ata umale qixxaan dheena gabareen ta'u jedha warri biyya keenya. Ati Yoonaas bineensa namaati. Ati bineensa namaati, bineensa guyyaati ati. Ati guyyaa ishii nyaattee bineensa halkanitti dabarsitee kennite kunoo lubbuun ishii darbeera. Kanaaf har'a obseen abalutu namiidhe achitti gufuun na dhoofte asitti mucucaadhe jechuu waan hin dandeenyeef gadi baatee profaayilii kee gurraacha godhatte. Har'a si marartii miti reeshiin har'a gadditaa fi har'a ya baafachiisa jennaan duurra jedhee fuudhee jedhe. Naata jechuudha amma gurbaan sun maaliif jennaan isima du'a oolchuuf fuudhee malee wanni jaalala jedhamtu bira hin jirtu gatii jaaladhuu fuudhee hin jenne yoo ati nam fuudhee ni du'a jenne nam fuudhee isin duurra jedhee fuudhee jedhe. Gaafa inni maduutee jechuudha. Yaa beekama waan akkasiiti. Garuu akkuma ati jette sanii harka qabatee osoo deemu gara biraa laaluu isii dhiisee fa'aa gara biraa xixiqqasuu midhaan sanniin nama godhaanamu jechuu yoo itti harka qabatee otoo isii harka qabte. Harkayyuu qabatee deemee beeka harkayyuu qabata yoo sanuu waa tukkusi kanneen taate malee jechuudha tukkusi warra reef wal eegalaa jiru yoo taate malee. Torbe jia takache ol tarte yennaan bar inshallah faana 40 irraa fagaatee deema bara akka baaba sheeyamiin ibroobaan faana 40 irraa fagaatee yoo walirraa faana 40 fagaatan jaartaaf jaartiidha jedhe yoo harka wal ammatanii deeman fireendiidha akkasitti beekaa jedhe jalaa fi gataanaan isin duukaa fi ditaanaan jaasaa jaartii Akka du'aan nu godhe warra akkas ta'u sarara bisaan haa tasgabbeessuu naa miti. Tan atas gabbeessu jedhi ijoollee shamaraa akka ammatti jecha sabriyyee fi mee abdii rabbumaa jedhiiti anamma hamma wayii sirritti beekta jireenya kiyya bareechite sirritti wallaahi rabbitti kakadha namni jireenya kiyya dhibba keessaa paarsantii 95 siifi hagamiyaa beeku hin jiru siifi hagamiyaa siigalee bu'aa bahiisa hunda keessa darbeetiini hadda gahe kuno eegale hadda lubbuudhaan jiraadhee hadda gahuun kiyyaayyuu waan guddaadha jechuudha anaaf waan guddaadha sababa hafee tarrafee lubbuudhaan jiraadhee hadda gahuun kiyyaayyuu anaaf jire waan guddaadha wallaahi billaahi waan guddaadha jechuudha eegale wanta kanneen hunda raafate jechuudha maana jennaani akkatitti amansiiftee akkaataa deeggartuu amansiiftetti jiraata malee ani ira metira shani fi ufana metira tokko irra taa'ee ni dhaqqaba jedhee fuudhuun ni ulfaata ammallee nama sin jaalanne jaalachuu jechuun hedduu ulfaata ammas bara dubartoonni silaa ofirraa fakkeenya fudhachuu qabnaa bara amma ofirraa fakkeenya fudhachuu qabnaa bara maa dhiira meeqatu yaa lubbuu ko yaa buchoo ko yaa maalii ko yaa akkasiyyoo ko yaa maalii yoo tiyya yaa giiftii yaa akkasii jedhee odoo keessaan ganama galgala reekoordi sii qabu ati isa ittuma dhiibdee biini kabiraa ka booksiidhaan girgiddaa si qabachiisu feeta egalee kan ilkaan sirraa harcaasu jechuudha meeqa keessantu ilkaan sirraa cabseetiin sibiila kaaye akkasuma dhiirris akkasuma jechuudha akkuma ati kafeetu san fedhuu feetu san innis kafeetu fedha. Isaas of hin godhina. Dhaamsi ati jaraa akka nam tokkootitti dhaamtu fa'aayyee qabachuudhaaf jechuun nama waan fi qabachuudhaaf akka inni bitaa mirga laalla akka sangaa kan bara keessa qabachuu miti bare rakkoo nama shamarran guddaan qaban bara abduu. Nama caama laaqoosa 38 godhatutu iyyuu 25 godhachuudhaaf giddiin lukatti dhiibu jira. Kantu nu miidhaa jira.
Eegale. Caamaa kuturii qottorii saddeetii dhiibdee kuturii 25 bitattee wajjin rakkachuu jirti. Eegale. Nama miidiyaamii godha nama WX uffatutu iyyuu ismoolii jechuun wannoo bitatee yookaan ammoo miidiyaamii bitatee yookaan ammoo wannoo bitatee laarjii bitatee waliin cannaqamu jira uffata. Akkas jechuudha. Nama hin jaalanne jaalachuu jechuudha. Nama sin feene fedhu jechuudha. Dhiirri keessattuu yeroo ammaa si gane siin hin jettu waan wayii irratti sin feene taanaan jallumaa dhahee waan biraa sitti haasa'a. Egalee gaafate waan wayii gadi fiddee itti haasoftee akkana jettee ati itti qaattee sin fedhu taanaan mucama isaa footti qara dhoqqee laaqaa jiru kan hojjetisee ilaalaa jiru kan Abdurrahmaan dhiiftu waan fedhe hayi mucaa kana fuudhimee jedhan. Yung feene ka waan ati itti haasa'artu kun hin taaneef jechuudha egalee. Hin fedhu yookaan hin godhu siin hin jedhu sargii moo godhi jettee itti haasofte. Inshallah meni goona rabbaatu ka'i mee shishaarra ka'i kan nafmatan namitti waa jira akka shishaarra keettee dhuftutti dubbii kanit deemuun harkaa bada in qaanfatti illee siigale utte waan haasa'an san jidduun balleessinaan ittiin deebi'anii bari jidduun balleessuun itti deebi'uun ni ulfaata siigala miti utte siigale nikaa haa godhannu jettiin yootiin nikaa haa godhannu jetteen tanuma keessa uff wallahi billahi hadda Itoophiyaa harar biiraa kana keessa galee akkana ammateetiin dhugu tana fuula ishii dhossee suuraa itti erga. Viidiyoo itti erga. maasaadha dhiirri isa bichaadha ara dhiistee kan biraa bira deemtee. Akkamitti dhiiftee illiqi qabe. Hinaanfaadha malee jaalalli nun jiru isii keessa iyyuu hinaanfaa. Hinaanfatu yeroo ammaa jaalala caala paarsantii jaalalaa hinaanfa caala. Hinaanfa caala wallahi billaahi. Saanduqa reeffaa isaaf bitaa akkamitti inni isiniif bitee taa'anni. Sanuu TikTok irra dhufee na tokkana isin godhe galgal uummata rakkate. Obboleessi isaa gastii bira orna booya inni taa'ee na tokkana isin godhe jedha uummata. Shaaroo waliin qabanii nurra deeminaa. Akka waan jaalala beektu isin godhuusi. Jaalala asirraa agarsiisan irra jiraatan. Oi gisee dubartiin isin mee rabbiyyadha godhe dhiiraa deebinaa deebisa. Gisee dubartiin akkasi jaalattu sitti himtee bakka maal sii ta'uu sin jettu akka ilmootitti ija keessa si ilaaltu akka ilmootitti si akka baakkamtu akka ilmootitti si kunuunsitu galee gisee ati qufaa sanirraa waan haftuun seenne fiiddee dhuftee bishaan afaanis si dhichu hirriba keessaa kaatee ka'ii waan nyaadhu sin jettu maaliif isii akka soddaatiitti achi keessanii jaartii barbaadatan. Dhiira hundaan figaasne. Ay, maal taate rabbiin nama bar ilmoo ofii mana keessatti dhale yookaan ammoo isii an obboleessa fi keessa anaan jedhe jira bar wallaahi rabbi kakadhe an bar ilmoo dhalche samuyyuu wallaahi billa osoo hin beekne dhalche ani ilmoo sanuu obboleessa fi keessa anaan jedhe. Sila jaartii dandeetana maaliif akkan addaan fagaattanii deetta yeroo dheeraa maaliif waliin ta'uu malinna wallaahi ni inni illee maa akkanatti argamee rabboo ilmoo sanuyyuu wallaahi billa obboleessa fi keessa anaan jedhe. Bakka hin jiru miiraa mibbaan nagar yelle du'e keessatti jechuudha. Akka haadhaatti achi kaa'ee jaartii barbaadata deema. Isitu keessa ajjeesee bar. Maal keessa ajjeesi kunuunsuun of keessa ajjeesuudha. Qoy wanni kun waa yeroo dhiyeenna kana dhufe moo waanuma dur jiru. Wallaahi abdiin amal dhiira akka dubartii dubartiin kunuunsitu. Dhiira dubartiin utubaa taatee jala dhaabattu uf dagatu hin jiru. Silkiin maan isaa bichaanii chaarjarii yookaan waayifaa hin dhabin achi booda jireenya achi booda turfiti. Isitu danda'a jechuudha. Bas silkiin maan bichaan chaarjarii hin dhabin. Jireenya achi booda turfiti. Maal jennaan isiin hin dandeetti. Kiraa manaa hin dandeetti. Gaasa makiinaa hin dandeetti. Waa hunda isiin ni dandeetti. Silkiin isaa bichaa chaarjarii hin bitatin wannoon dhaabin. Gisee mana tolgal silkiin garaan lafa gaggara galtee teetti. Gisee isiin shintibee hidhattee ol gara galti. Allaqe. Paatarni guyyaarraa jijjiirama. Paatarni guyyaarraa jijjiirama. Isin illee akka adurree kana paatarni ma isaa eetti.
waa'ee san dubbannaan kun ummataani aare dallane haga barrii kana cufatee fiiguu muddama mana irraa gatti bahee kutee gisee asitti bilbiltuun kaasu sirki xiyyaara kaa'e waayifaayi hidhate hiriyyaa isaarra taa'ee haasa sirkiin xiyyaara seentee gisee achi hafuura ta'e beekdanii sila sirkiin maaf hin kaaftu itti chaarjiin irra fudhattee cufatte sirkiin jedha. Madi raabichaa maasoo takka shamarranii illee irraa naasoo xixiqqoo guyyaa lafa takka. Dubartii yaa burree yoo sin jaalatin yeroo sitti naaftuu qabdu dubartii yeroo sitti naaftu gisee mana keessa si kunuunsuun rakkattuu hin qabdu wallaahi burcuqqoo bunatti dhugde yeroo si jalaa kaaftuu hin qabdu dubartii yoo sin jaalatin burcuqqooti bunatti dhugde yeroo si kaaftu sirraa hin qabdu gisee unkaan akka nugusa akka mootummaatitti makiinaa si jalaa bantee maali karaa minxaafi diimaa si yaabdee jettee si simattuu miti gisee burcuqqoo shaayii itti dhugde si jalaa kaaftuu hin qabdu firaashiin keetuun dhafamu akka keessaa kaatee itti deemita. Gatii si jaalattuuf kan dubartiin sitti naaftu si qorattu si maal jettu nyaata dhugi kasiin jettu dubartiin tun lama jira bara takka tama akkanaan akkamiin janaa sitti hinaaftu takka tasillee kunuunsitu tasittillee hinaaftu sillee si kunuunsiti qoriin kan keessarraa miicam uffanni kan keessi ilaallama maachii maal uffattaa maal taata hirri barraaqisee kaate sagaleen kan kee furtate maal taate lubbuu siin jetti galee. Eessa jirta akkasii sun sen? Jirti. Barbaaddee dhabdee jechuudha. Kan argine kaa kun Tasi feetu ati hin feetu akkamitti argita? Isin ta biraa barbaaddan googilii keessa nuti ammoo kan jirru jechuudha iimeelii keessa jirra. googilii keessa hin jiru noo. Iti yuutuubiidhaaf tiktookii irra barbaaddan nuti kan jirru bakka birooti. Ati haatee waan dubbattu kana hunda paarsantii olaanaa ofirra dhaabbattee dubbataa dhaabar jechuun namni hundi wal fakkaataa kan taane beekaati. Wal fakkaataadhaa miti abdiyaanuu wal fakkaataadha hin jenne gin ammoo jechuun dubartii qulqulluu akkasiisan dubartii qulqulluu akkasiisan tan akkasitti si feetu san ati hin feetu akkasitti si feetu san dubartii jireenya hanqeetti dabalantee jireenya keenya akkana sirreeffanna akkana gona waan akkanaa dalaganna akkana godhanna siin jettu hin feetu tan ati feetu ta akkam beekta namee hadda gabbaanee alarraa kapchiinoo dhunna osoo naskafee mana keessa jirtu namee ala hadda gabbaaneeti magdoonaati nyaanno ara wadda mana keessa waa dalaguna jibbisiisee raaqimee waa xalagi uffata wayii uffata bareedaa sun dhufe sila shi'enni irra mee laali taata harkaa qabdu sana qulqullittiin ammoo tasifaan kan karaatataa jirtu san ganna nama galgala si barbaadaa jirtu jechuudha akka yeroo oobarii talaman oobariin akkana sisootti saragtee akkasii jechuudha egalee Ramadan sejarah jalan rakkoo qaban akkanii wallahi dhugaa jettu sin jetta No bakka san sirraa fudha san dhugama sun dhugama tammatti dhugama sirriitti. Tasi feetu ati hin feetu waan ta'eefi waan akkasii san qammasuun hin ulfaata baay'ee ganama lafaa kaatee marqa nyaachuun ni ulfaata yoo ganama lafaa kaatee shiroo misiraa nyaatteeti. Ati haasoftu sana eessattu agarree hin beeknu garuu. Siin jedhee bariin argitu ta onnee kan kee keessa jirtuuf ta qaamaaf qalbii kan kee keessa jirtu ta biraati waan ta'eef ta shiroo misiraatiin garaa si gubdu malee ta lafaa kaatee marqitee si nyaachiftu waliin beektamu. Eshi kanarratti amma gara saa tokko bayyaa jala taa'ee si dhaggeeffadhe. Gaafii kana bichaa si gaafadha sanirratti deebii gaafa barbaada. Ta'uu baannaa warra gannee asumarratti ittennaa jechuudha. Ana amma miila keessa galee na dhagaye. Dubartiin ani sittiin maal? Dubartiin nama dhiira isii jaalatu, dhiira isii kunuunsu, dhiira isii mataa gaggabatu inuman jaalatu. Kamin karaa gatu san? Ka deeme jedhee ofirraa dhiibu san? Si galaami? Ka jireenya kiyya guutuu siif jiraadha jedhuun san dhiistee ka isii raggatu seensa. Achiin booda ka isii raggatu san gaafa isiin bira dheedee achii madooyitee sunillee achii xallasee hin jaalatuun kaasu. Achii xallase dhuftanii kun asirratti akkaatamu booddu kana nurratti booddan. Akkana ta'ee akkan sanii wal nuqutteessitanii. San jedhee barnaasaa jecha sani jedhee bar nuti dubartii wanni nu miidhaaru akka fooqii jaaffaa miti kudha jaaffaa gubbaa darbiru nu godhaa jiru buufata xiyyaaraa dhannee Ameerikaa deemu yookaan Dubaay deemuudhaaf makiinaa eeggataa jirra. Kana jechuun onnee dhiira nuun feene keessa seenuudhaaf dhaabbachuutti jirra.
Amma dhiira sanii maaliif wal nu qixxeessitare anamma nama jaalladhe tokko aarsaa meeqa kaffalee dhabe nama hin jaalanne dhayitee achitti kufte atichi caccabdee bullooyte isin deddeebitu anna keessaa baate fakkeenya sii kennaa jira nagaa keessaa baate amma sanii wal qixxeessitare akkami sanii wal qixxeessitare anamma ofirraa fakkeenya kaasee haasa'ee ture bari naasaa yoo jala kana turte anamma nama akka hudduun kiyya luqqaatu jaaladhetu jira. Nama jechuudha yoo silkii isaa waliin haasa'e kushina seenaa nyaata godhachuun feene digalee yoo silkii isa dubbise waan biraa hin barbaanne digalee bakkuma ciisuu kana taa'ee tiktok nama haadha faatatti suusii jedhan kun ammatti suusiidha miti achumarra ciisee tumaan silaa bakka isa gurra jala kaadhee tumaan shoko kima isaa bichaa dhaga natti illee haasa'ullee baatu dantaa biyyaa miti shoko kima isaa bichaa alla rahamaa qalbiin naga isaa haa taatu maatii firoottan isaati rabbiin jajjabinna osafi jajjabinna haa kennu anaallee sabrii haa kennu kute amma inni addaan kunne gin ammoo jiraachuutti jira irraa hafe egalee akkasii bara inni balleesseetiin irraa hafte moo osoo inni balleessin irraa hafte ofii balleessitee irraa hafte moo isatti balleesse ani laali naasaa kiyya Ufuma hiriyaa ta'etti ergitee yoo inni dogongore taanire. La anka bera erganii kaanii hiriyyaan kiyya naa jenna jentu sun no stalla anamma san yoo narra jaalatee iyyuu thank you jedhan Qormaata jechuun kaffami ture. anamma qormaata osoo hin taane fakkeenyaaf hadha waa wayirra waliin haasoo egalee aniifati dhumne walitti dhumne aniif gurree wal jaalanne karoorri kiyyaa karoorri kan kee karoora akkamiitii si gaafadha adaariidhaaf moo tidaariidhaafis hin jedhu tidaariidhaaf naan jettaa mitiire hamma yoomititti sin jedha haga guyyaa haga naatiin naan jetta haga guyyaa haga sisan si eegga achi keessa hooree guyyaa bichaa laakkaa osoo hin taane si qoradha sillee nama akkamii akka taate haasayaan si madaala jechaan si madaala wanta akka si jala qabee ka'ee hooman goone kana si jala akkana goonadhee si jala qabee ka'ee si ilaala waan san keessa na deeggartamoo nan deeggartu si ilaala si galee annama bar odoo sargiin hin jirre jaalallee kiyya bar odoo sargiin hin jirre hadda sargiin eebaluu tokko deemaa jira akka ajaa'ibaa kanatti caffaraa ollee galla jedhee ni madaala deemii caffare rakkoo hin qabu taphadhu gizee keeti gizee naan jedhe bakka ofii hin jirretti deemi rakkoo hin qabu kanaan jedhu sun kaakkan Okay, rakkoo qaba amma inni deemit hin jedhu. bakka ofii hin jirre akkamitti deemi naan jedhe lakki bakka ofii hin jirre miti namni kun fakkeenya waliin jiraattanii isa qorataa nama inni beekuu miti qaba nama inni beekuu ilaali waan tokko jira waan bakka kanatti waan tokko jira namni inni dogoggoraa ila dogoggorte bakka kanatti ilaali inni fakkeenya sammuun kee dhibbatiin saayibboon ta'e waliin deemiti achitti yeroo keeti bashannanii deebii isin jedhe mirga sii kennuun moo mana kafa ati wal barteen isa qorataa irtaa nikaa sirraa hin qabu na dhagaye nikaa sirraa hin qabu siloo gullee mirga hin qabu laal na dhagaye yoo si jedhu dhugaa jaallatte bakka akkanaa deemaa ta'ee deemi yoo aan deebi dhumate siloo guu mirga hin qabu laal haa ishi sammuu kee firiisi haa godhuuf sammuun kee akka bashannantu yoo barbaade dhaqiiti deebii isin jedha achitti dhaqii ergii sammuu kee bashannanii deebii jechuun sun maal akka ta'e si mul'ate si. Hayyee dayyuusa filadhe anka akkasii suni dayyuusa jechuutti filadhe maal jennaani nama kana hin beeku eenyu naan jedhe ilaa namatti beektu miti jedhaan ofiin jaalatee jira siin galee an deemee achitti caffaraa oolee akka barbaade uttaalaa oolee gizee achii galgala galee lubbuutii yanaan jedhu yemin lubbuu no habiibii yemin lubbuu no Yoo haati illee si jedhe rakkoodha bar maana namantu ani si akkana mana nama anuu isa madaaluudhaaf hin jedhaani bar anuu isa madaaluuf itti dhiyeessa sila anuu isa madaaluuf itti dhiyeessa sigalee isa madaaluudhaaf isa qorachuudhaaf sigalee itti dhiyeessa nama gaafa jalqaba walitti dabalamnu sargii godhannaa akkana godhannaa jedheeni okay rakkoo hin qabu ara waa hundaani goona wallaahi wama qalbiin san ta'e jaalattu inshaallaadha ji'a takka booda ammoo odoo sargii godhannee ni feetaa jedhee gaafadhu
Mee rabbi waliin dabalee sargii kun arabbu anzaamaa akkasiisan hin fedhu jedha. Maaltu waan gaafa duraa sanirraa isa jijjiira? Jecha gaafa duraa naan jedhu sanirraa maaltu isa jijjiira? Ata ooltee bultuun tiruun lafee godhattii dhamma maalinni? Wannummaan gaafa duraa rakkoon qabu naan jedhee ka'ee amma jijjiiramuuf maali? Walumaa galatti ilaalaal waan an jette an jedhin kaan nama waa jechuun jaaladhu. No, rakkoon qabu naasisa. Harkaa lubbuun Wanta kan ila wanta kan jedhe shiboo tokko agartee ilaalaal shiboo elektirikaa tokko ka wanno shiboo teeleen wanno booksii ispaaltii gamatti dhaaban tokko booksii bal'aa sana agartee guddaa san ka teelee agartee shiboo san wanno san keessa booksii san wayita banan wayita wanno san banan achi keessa maaltu jira? Shiboo man jira. Shiboo ka akkamtu jira shiboon sun? Shiboon sun waan isaa siigala akkasi laaltee waan sun siigala wanni sun. Maaltu jira? Shiboo walxaxaan tokko hin jiru ka waan biyyee fakkaatu akka bakka namni nama akkamitti harka kanaan akkana godha tokko mulla sitti mul'anne. Akka sammuun dubartii akkasii nu isin jalaa bahuu hin dandeenyu saayikooloojiin keessan gabbaa. Kudha lama duratti haati faatee jettu sanii bare shiboon ati bantu sun naasisa edda kudha lamaa san ka wal keessa bakka. Saayikooloojiin keessan. Jalaa bahuu osoo hin dandeenye naasaaf. Short keetu sun. No, dhageeffadhu laala akkasii miti jechuun ati wanni ati yaaduu qabdoo jiraatte dubartiidhaa fi qabda sangaa akkamitti gajjabeessee qoraafata akkasiif taatutti farda akkasiif ta'utti leenjiftaami dubartiillee akkasiif taatutti leenjifta. Gaafati dalfasoo taateeti mankama buddeenni afaan banu taatee iginoor goote kadhifte yaa dubartii san jireenyaaf hin feetu yaa ammoo dayyuusa jechuudha. Lamaanuma kana keessaa tokko. Igalee lamaanuma kana keessaa tokko. Ammallee akkasii baraarafaa ta'ee ammallee yoo akkasillee taate yoo akkasillee godhan taate bakka hin jiraami mirga kiyya gadi qaba bakka hin jiraami akka garbaa tokko na godhaa kan laalan hin jira baramma warra ammaa kun jechuudha. Garbummaa miti bara kan beekta amma uume maaltu jira laali fakkeenyaa fi tokkotu jira kan gisee lafa ol ka'e dubartii tana bakka dha'uun laalla sun garbummaadha. Anama akkasii sun ka gaafa dhahee hidhii kana na qurtee hidhii lammaffaan eeggadhuuf taa'ee hidhiin takka na qurtamtee malee takka qabu sun lammaffaan eeggadhuuf albee fudhatee natti ka'ee gaafa inni xiyyiitiidhaan girgiddaa irratti na fayyisuun eeggadhu takka albee fudhatee nakkaanaani akka naqalu sammuu kiyyatti hima namni sun akka naqalu. Umura irratti akka aniif inni wal qallu jechuudha. Sadarkaa albee gaafa ga'e, sadarkaa shugguxii baafachuu gaafa ga'e, sigalee sadarkaa na hudhuu gara kokkeetti na deemuudha. Fakkeenyaaf jaartii asiin dura taaju shurrubbeedha. Hudhee kana harka isaa kana as keessa galfatee hudhee qiiqi godhee addaan baasee walitti deebisan. Gaaf kan akkasuma ajjeesee jechuudha. Gara lubbuutitti gaafa na aggaame yaa gabrummaa guddoodha. Gin ammoo dubartii osoo inni mana taa'u isiin miizee namaa taatu. Alaa kulli haali walumaa galatti amma fakkeenyaaf ati safatanuudhaaf ka'ee deemaa jettee sargi kana. Urgeen hin jirre immoo inni immoo ka'ee deemisen jechuun suni dogongora guddaa jechuudha. Eegaa bakka ofii nama takka nama san bakka takka akka hin beekne waan takka irraa quba hin qabne rakkoon qabu deemi yoo naan jedhee waan ati irra ooltee hin beekuu jechuudha. Ati waan fedhe dalagaa ooltee galgala galtaa jechuudha. Nama sargii dhaqee biraa bahee malee inshallah yoo mana biiraa oole maal akka mana qabu. Saa. Dirqama bakka takka bakka na kusan na gaafachuu qaba eessa eenyuufaa jira. Namni ati waliin deemartu hoo eenyu. Siigalee maal godhu.